Akkam jirtu kabajamoo daawwattoota FIB kun qophii Elelleeti. Qophii Elellee torbanitti al tokko karaa FIB qofaan isiniif dabarsinudha. Qophii kana keessatti akkuma beekamu shamarran akkasumas dubartoota beekumsaaf ogummaa adda addaa qaban kan isiniif fakkeenya ta'u irraa barattu jennee yaadnu kan irratti isiniif dhiyeessinudha. Marreegaa har'as shamarrii tokko gara stuudiyootti qabadhee dhiyaadheen jira. Shamarreen kun Moodel Burtukan Midhagaa jedhamti. Ishee faana turtii goona haga xumuraatti akka nu faana turtan gamanaan isin affeera. Kan isin faana turu Anayyaantu Tulluuti. Gama ogeessa kaameraatiin Toomaasin Gidaan nu faana tura. Turtii gaarii. Egaan namni baay'een modelingiidhaan si beeka jechuun fashion show naannoo sanaa hojii akkasiidhaan kan namni baay'een si beeku. Akka jalqabbiitti nuuf ta'uuf modelingiin maal fashion show walumatti qabiitii maal fakkaata maal inni? Modelingii jechuun egaa fakkeenyummaa jechuudha. Jecha tokko yoo waamtu wanta bakka bu'aa model yoo jedhamu bakka bu'aadha fakkeenyaadha. So kara fashiinaatiitti of iddummoo competition irra gaafa modelin tokko dhaqxu waa'ee biyya ishii dubbatti biyya ishii bakka buutee deemti. Nama beekumsa qabu ofiisaa sirriitti nama ibsuu danda'u nama dubbisu nama disipiliinii qabu amma tillee nama fakkeenya ta'uu dandeessa ogummaa qabduuni. Kara keenyatiitti kara fashiinaatiitti of iddu garuu nu fashion show hojjenna uffata dizaayinerii uffachuudhaan stage irratti agarsiisna. Kabiraa immoo nafti keenya qal'aa qofa waan ta'eef yookaan immoo dheertuu waan taaniif qofa otoo hin ta'in kan harkaa modeelli harkaa jira, kan ijaa jira, kan funyaan jira, kan rifeensaallee ni jira, kan baay'ee jira baay'ee. So ani kan irratti hojjedhu gaa amma karraana uwweedha uffata dizaayinerii yookaan immoo korojoo isaan stage irratti hojjedha. So ani runway modelidha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Tolimi ulaagaa akkamii qaba namni tokko gara fashion show agarsiisutti haa ta'u yookaan immoo gara modelingii ta'utti yommuu dhufu ulaagaa akkamiidha? Ulaagaan kaamii maal fakkaata? Ulaagaan isaa fedhiidha. Of course barumsi isin barbaachisa. Garuu fedhii yoo qabaatte akka rasanitti dhufuu hin danda'amu. Inni guddaan fedhiidha jechuudha. Inni guddaan fedhiidha. Beekumsi isin barbaachisa. Gaafa immoo competitionii keessa galtu waa baay'ee beekuu qabda. Biyya kee barsiista yoo ta'e waa biyya kee dubbisuu sirriitti beekuu qabda. Disipiliinii qabaachuu qabda. Sirriitti beekumsa qabaachuu qabda. Inni guddaan isa. Namni baay'een amma yeroo waa'ee modelingii yookiin fashion show yaadu yookaan dhaga'u sammuu isaa keessatti hundumaan keenya jechuudha. Shamarree dheertuu qalloo kanadha sammuu keessa kan dhufna. Kanaaf hin jedhin kanaafidha kan hin gaaffii kana qopheesseef. Dhuguma akka namni itti yaadan sana shamarree dheertuu qalloo qofaadha kan modelingii irratti hirmaachuu qabu. Dirqama akkas ta'uu hin qabu. Dhugaadhaas biyya kana keessatti akkasitti yaadama. Maaliif indastiriin modelingii kun baay'ee hin beekamu. Akka biyya biraatitti hin beekamu. Bakka biraatitti yoo agartee ta'e plus saayiziin jiru baay'ee namoota fufurdoo baay'ee gabaabaa ta'anii immoo footogenic ta'aniif suura irratti kan hojjetan jiru. Baay'ee harkaan jechuun harki isaanii qof barbaadamee kan hojjetan jiru. Ijji isaanii akkuma duratti siin jedhee qaamni keenya inni tokko tokkoon barbaadamee biyya kana keessatti baramne indastiriinis bal'aa miti hin beekamu amma xiqqoo kaka'aa jira. Dirqama nama qal'aa otoo hin ta'in
namni plus sizes funduratti gaa jalqabama jedhee yaada. Amma yoo nagaru nagara. Baay'ee gaariidha. Kan biraan mi'aati akkamittiin gara kanaatti dhufte? Yoomii jalqabdeetu immoo dhiyootti moo turteetta? Yoom jalqabdee akkamittiin jalqabdeemi? Bal'inaan kan jalqabe amma waggaa 2 keessatti duraan garuu high school yoom baradhu Bishooftutti achitti dorgommii tokkotu jiraayyuu achirratti akka carraa ta'een nan dorgome. So achi mis Bishooftuu ta'een karana dhufe kara Finfinneetti yoon dhufu garuu dhaabeen ture. Akkasumatti namni gaa karaa irratti faayoo si argu bakka hojjettu faayoo si argu akkasumatti si arganii maaliif kana hin hojjetu jedhee reekomendii si godhu. So achirraan ka'een barachuu jalqabe yeroo xiqqootiif baradheen achumaan jalqabe. Mee Bishooftutti yeroo dorgomte sana maatiin kee si jajjabeessu turanii amma fakkeenyaaf bakka garaagaraa irratti shamarran gaafa bakka akkasii deemanii maatiin yeroo baay'ee sappoortiin godhuun jajjabeessu akka isaan deemaniif jechuun jajjabeessuu hin danda'an maatii bira waan akkasii jira. Mee maatiin kee si jajjabeessu turanii? Maatiin koo duraan qubayyuun qabani obboleewwan koo malee haadhaa fi abbaan koo qubayyuun qaban akka kanarratti hojjedhu. Dhokotteetu jechuudha. Akka egaa baadiyyaattiin dhaladhe baadiyyaa magaala xiqqoo Anaalii Bancuqaalaa magaalaa Dulaala kan jedhamtu keessatti dhaladhe magaala guddaa miti magaala xiqqoodha. Modeelingiin gaa baay'ee sin baramne achis maatiin koos baay'ee sin beekanii waa kana. Isaan ammallee amma haati kooyyuu maalidha naan jetti malee quban qabdu obboleewwan koo garuu sappoortii na godhu. Baay'ee gaariidha. Mee amma kanumaan wal qabatee jechuudha. Maal dhaamtati maatiin maal gochuu qaba ijoollee gara kanaatti akka isaan dhufaniif jechuudha maal jetta maatii isaaniidhaan jechuun kan sodaatanii maatii sodaatanii atillee obbolaan kee waan sappoortii godhaniif deemtee yaalteetta kaan immoo kan obbolaan illee hin jajjabeessine jiraachuu danda'u isaaniin maal dhaamtame maatii isaaniidhaaf jechuudha. Egaa amma industiriin kun guddachaa jira duraan hin jiru dhugaadha amma maatiinis hin beeku amma garuu industiriin kun bal'achaa jira maatiin nu jajjabeesse barumsa cinaatti barachuu ni danda'u dhugaadha Oromiyaa keessatti manni barumsaa modeelingii hin jiru koreedhaan nutu Oromiyaa keessa qofaa miti Itoophiyaa keessatti koreedhaan nutu dhaabe ijoollee international irratti ijoollee hojjetan wajjiniin ta'uudhaan nutu dhaabe so amma Oromiyaa keessatti mana barumsaa tokkotu jira Finfinnee keessa isayyuu anatu jalqabe as aadaa fi turizimii wajjin ta'uudhaan aadaa giddugala aadaa keessa amma sababa koronaatiin isayyuu dhaabneerra egaa waaqni yoo jedhee koronaa yoo badee achiin booda ni jalqabna jennee yaadna amma achiin booda immoo Oromiyaa keessatti bal'aadhaan afaan isaaniitiin hin barsiisna jennee yaadna so maatiin barumsa cinaatti otoo jajjabeessee gaariidha maaliif amma ijoolleen keenya yoo agartee baay'ee babbareedoo qalloo waan hundi isaanii ni bareeda ni beekta kara Booranaa yoo deemte bakka hunda naannoo Oromiyaa keessa bakka hunda yoo deemte baay'ee babbareedu amma addunyaan immoo fuula isaanii kara keenyatti garagalchaniiru ijoollee asii barbaadaa jiru duraan stage irratti warra adii kana malee warra gurraacha kana sirriitti nagartu amma warra gurraacha kana barbaadaa jiru especially kara Itoophiyaatti dhufoo jiru so utoo jajjabeessanii maatiin gaariidha. Stage guddaa irra isaan laalla fuulduratti. Fashion show mee hagammatti fashion show haa ta'u modeelingii akkam akkamiitti irratti hirmaatteef taati? Biyya keessatti gara gamaa deemteettaa maal fakkaata? As biyya kana keessa fashion show guddaa jedhaman 3-4 jira. Isaan keessaa African Reception, Hub of Africa fi Africa Mosaic kan jedhamu stage guddaa isaaniitu jira Itoophiyaa keessa. Hunda isaaniirraa hirmaadheera. Isaan kan biroos immoo ijoollee biyya keenyaan ijoollee ciccimoodhaan kan dhiyaatu jira isaan irratti illee hirmaadheera. Mudannoon achi keessatti maal fakkaata ture maaltu si mudate wanta achi keessatti si mudate wanta jechuun fakkeenyas ta'uu danda'a wanta fakkeenya ta'uu danda'a wantuma nama kofalchiisus ta'uu danda'a mudannoon kee maal ture achi keessatti? Mudannoon stage irratti yeroo baay'ee dizaayinerii modeelota ni filatu. Innaa gaafa filatanii modeela tokkoof uffata 3 uffata 4 ga'uu danda'a. Yeroo baay'ee immoo ani uffata baay'eetu na ga'a. Innaa
uffata tokko uffattee baateetu kara isteejii deebitee uffata lammaffaa sana bira baay'ee ariifata. Isaan bira ga'uudhaaf jechuudha. Yeroo baay'ee kufee caccabee beekama. Innaa yeroo tokko immoo IBS irratti faashin shoon ture. Innaa achirratti abaaboo godhaniiru intan irratti lafarratti. Innaa abaaboon immoo nama mucaachisa kophee agarte. Baay'inaan caccabee beekama. Garuu waaqni galatoomuu isteejii irratti kufee hin beeku. Isteejiin duubaan kufeetta jechuudha. Duubaa mini akkasuma intini gochaa jiru. Waraabaa jiru. Garuu wanni editii godhamuuf keessaa ba'e malee abaaboo irra dhaabbadhee caccabee. Naa isatu mudannoo baay'eedha kan nama mudatu. Namootni tokko tokko immoo kan jechuun mudannoo chaalenjii qabu wanti hundumtu jireenya keenya keessatti miti. Namootni baay'ee immoo waan xiqqoo isa mudateef. Amma fakkeenyaaf otoo modelingii kanaan waan baay'ee hojjechuu hin danda'a jedhanii yaadanii waanuma xinnoo chaalenjii isaan godhee kan dhiisanii faaddaan kutanii faa jiraachuu danda'a. Isaaniif hoo maal gorsitanii ati? Chaalenjiin isaa maal fakkaata? Walumatti qabiiti jechuudha. Dhugaadha chaalenjii baay'ee qaba. Maaliif akkuma isin jedhe industiriin kun baay'ee bal'aa miti as biyya kana keessatti. So amma bal'atutti amma sirriitti beekamutti mudannoo baay'ee qaba. Nuukoo gaafa jalqabnu akka barbaanneetu deemna kaffaltii ala faa hojjenna wanna jaalannuuf waan interestii waan qabnuuf deemnee hojjenna modelingiidhaan immoo waa baay'eetu dhufa dhugaadha asii fuulduratti ibsuu barbaadu malee waa baay'eetu jira isa immoo cimaa nama cimaa ta'utu sirraa eegama. Kanaafuu keessan darbamaa abdii kutuun qabanidha. Abdii kutuun qaban. Indabra. Gaariidha. Kan waan wal qabsiisee siif eenyudha fakkeenya kan si ta'e gara modelingii kanaatti osoo hin dhufin dura namatti yaaddu jira ture osoo akka isheetii kan jettu. Jira duraan faashin waan kan jedhamu chaanaaliin tokko ture. Na chaanaalii san baay'ee banama mana keenya ni ilaala. Na gammachiisa otoo akkas ta'e nan jedha. Na modeliin Naomi Campbell kan jedhamtu jirti. Isheen argee. Isheen fakkeenya sii taatee jechuudha. Isheen fakkeenya naata. Gabaabaattis gara kana akkatti dhuftuufi jechuun yeroo hundumaatti akka isheen ta'a jettee akka yaaddu si gootetti jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kan biraan akka biyya keenyaatti keessumatti immoo akka kan keenya jechuun gara Oromootti gaafa finnu jechuudha. Faashin shoo irrattis modelingii irrattis akka yaadameen jechuun biyyi biraallee nurraa kan keenyaan uffata kan keenyaan jechuudha. Amma fakkeenyaaf dhiyeenyatti baargamatti mucayyoon uffata arsiidhaan arsiinatti fakkaatee hin dogoggorre sanallee kan injifattee jirti turte. Biyya baargamaatti uffata keenyaan faashin shoo hojjetanii modelingis hojjetanii kan injifatanii jiru akka kan keenyaatti yommuu dhufnu irratti hojjetamaa jira. Maal fakkaatame haalli amma jiru? Gaadha jettee yaaddamoo isintu keessa jira maal fakkaata haalli jiru? Dhugaa dubbachuudhaaf gahaa miti. Hin jalqabamne iyyuu jechuun hin danda'amu. Ammuma xiqqoo ol ka'aa jira malee akka bal'ina aadaa keenyaan uffanni keenya baay'ee babbareedaadha yoo garte aadaan keenya bal'aadha. Isa wajjiniin yoo gaafa laaltu hin jalqabamne jechuun hin danda'ama. Amma xiyyeeffannaan asmoo Oromiyaa keessatti itti kennamu keessattuu Oromiyaa keessatti xiyyeeffannaan itti kennamu hin jiru. Akkuma isin jedhe koreellee nutu dhaabe hin jiru duraan. Koree maqaan modelingii maqaa ofiisaa danda'e hin jiru. Amma inniyyuu ammaadha. Amma ol ka'uu jalqabe. So amma aadaan turizimiinis otoo nu cinaa dhaabbatee egaa hojjaa kana keessatti amma seenaa jirra. Isaanis oduu nu cinaa dhaabbatanii oduu babal'isnee nu siin gammanna hin bal'isnaas immoo. Gama namootni fedhii kana qabanis fedhii barachuu qabanis ta'e akkasumas immoo namootni sin cinaa amma fakkeenyaaf ati barsiisaa turte akka duratti kaastetti jechuudha. Namni siin si cina jiru jira gaadhaame wal jajjabeessuun jira sana keessatti jechuudha. Sochiin taasifamaa jiru walumaa galatti. Namni na cinaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Anuma qofaa koon ka'een ijoollee keenya
baay'eetu jiru ijoollee industirii kanarratti hojjechuu danda'an. Akkuma isin jedhamu ijoolleen keenya hojjaa kanarratti baay'ee hojjechuu danda'an jiru. Baadiyyaas magaalaa xixiqqeessayyoo dhidhaqxee jiran. Industirii kanarratti gaammanni ijoollee isaa jajjabeessuu qaba. Barumsaan cinaatti hojjetan yoo fedhii agarsiisanii xiyyeeffannaa abbootii qabeenyaa immoo ijoollee akkasitti miidiyaan illee sappoortii godhuu qaba. Qophii amma miidiyaa irratti yeroo baay'ee qophiin faashin shoon biyya kana keessatti baay'eetu dhiyaate miti. Garuu miidiyaa irra hin agartu. Akkasumatti YouTube irra gallakkifama. So otoo miidiyaa irrattis qophii otoo qabaatanii dabree gaariidha. Mee akkuma Oromiyaatti jechuudha yommuu ilaallu shamarran modelingii jechuun hojjechuu danda'an illee jechuun dhaabbii gaarii illee qabanii shamarran babbareedoo akkuma turratti kaastee shamarran babbareedoo hin jiru garuu naannawaa isaan jiranii carraa kana jechuun isteejii irratti ba'anii faashin shoo adda addaa agarsiisu modelingiis dorgommii adda addaa irratti hirmaachuu carraa dhabanii mana keessa jiran illee ni jiraatu. Isaan sun akkamittiin bahuu danda'u? Akkasumas immoo aadaa fi turizimii naannawaa kamirra jechuun akka Finfinneetti qofa osoo hin taane Oromiyaa bakka garaa garaa irratti yommuu ilaallu shamarran ni jiru. Isaan sun akkamittiin bahuu danda'u? Aadaa fi turizimii irraa maaltu eegama jettameeti? Dhugaa dubbachuudhaaf amma gaaffii amma na gaafatti kanaaf yeroo xiqqoo keessatti deebiin argamaaf jechuun baay'ee xiqqoo rakkisaadha. Amma nuti gaafa Miss Oromiyaa qopheessinu Leensaa Xilaawun wajjin yaadni keenya kan ture naannoo Oromiyaa irra deddeemneetu ijoollee achitti kompitiishinii dhiyeessine ijoollee tokko haga sadii bahanii kara Finfinneetti Finfinnee irratti isaan dorgomsiisuu ture. Naannoo keessatti awareness uumuudhaaf modelingii kara modelingiitti akka fedhii qabaatan gochuudhaaf jechuudha. Akkasitti yaadnee turre. Duraanii magaaluma xixiqqoo garuu magaalota Oromiyaa keessa achitti ni dhiyaata ture. Waggaatti yeroo tokko inni immoo inni irraanfatama yoo irratti deddeebitee qopheessite taayitilii irra jijjiirtee yoo qopheessite namni fedhii qabaachaa dhufa. Amma inni illee irraanfatamaa jira. Ammaan booda hojjaa akkasii keessa galla. Ammaan booda magaalota Oromiyaa keessa seenuudhaan ijoolleen karaa isteejitti akka dhufanii akka fedhii qabaatan nullee akkas hojjechuudhaaf aadaa fi turizimii wajjiniin waliin dubbanne karaa piroosesiitti jalqabnee turre. Yeroon isaa yeroo koronaa waan ta'eef duubatti jala hafe malee ammaan booda jijjiiramni ni dhufa jennee yaadna.
Egaan daawwattoota keenya viidiyoo isteejii irratti yommuu isaan uffata agarsiisan kan burtukaan jechuudha. Daawwannee walitti deebineetii jirra. Turtiin keessan ammallee nu faana ta'u. Viidiyoo kanarratti egaa akkuma agarree yeroo uffata aadaa adda addaa agarsiistanidha. Eessatti turimi? Inni kun Finfinnee Hayat Regency'tti dhiyaate Gadaa Fashion Night ture. So fashion show gaarii ture. Jireenya kee keessatti jechuun wanti challenge si godhee garuu cimina keetiin keessa dabartee shamarran biraaf immoo fakkeenya ta'a jettee yaaddu jira. Yoo jiraate qoodiif daawwattoota keenyaaf. Shamarran taate yoo dhalattu iyyuu inni iyyuu challengeedha. So cimina barbaada kun ciminaan dabruu dandeessa. Inni guddaan egaa cimina barumsa. Inni kan biraa barumsa yoo qabaatte challenge ni dabarta. Obsas ni barbaachisa. Especially industry kanarratti baay'ee obsa barbaachisa. Kanaafiyyuu ciminuma barbaachisa wanti nuti tole egaa duratti akka shamarraniin walitti qabdee barsiisuu jalqabdee naa kaastee turte maal barsiisaa turte shamarran sana shamarran hedduudha kan irratti hirmaatee ati barsiisaa turte ammallee sababa koronaadhaan addaan citeera jettee turte duraanii maal barsiisaa turte mee? Modelingii jalatti egaa waa baay'eetu jira. Ani garuu asitti biyya kana keessatti stage irratti wanta hojjetaniin specific godhee isaan barsiise catwalk isa deemsa jechuudha catwalk jedhama. Isaa fi akkaataa suuraatti kaanii akka confidence qabaatan isaan barsiisaa ture. Yeroo duraatiifis waan ta'eef maateriyaaliinis hin jiru modelingii barsiisuudhaaf. Egaa akka jalqabaatitti wannuma danda'uun isaan barsiisaa ture. Amma fuulduratti immoo babal'inaan egaa waa baay'een barsiisa jedhee yaada. Tole achi keessatti egaa ijoollee shamarranii kanatti walitti qabdee barsiisaa turte. Isaanirraa wanti hubattee jira. Akkasumas immoo siin immoo achi keessatti jechuun wanti akka taajabdu taasisee jira. Yeroo haala baruuf barsiisuu jechuun haalati muuxannoo keef mudannoo kee ijoolleef qooddu kana keessatti wanti isaanirraati fudhattee akkasumas immoo wanti akka isaan taajabdu taasisee jira. Gaafa durayyuu gaafa jalqabu competitioniin tokko jira yoomis irreechaadhaaf. Yeroo san anatu ijoollee kaastii godha ijoollee waame ana ijoolleen galmaa'anii. Ijoolleen gaafa galmaa'an ijoollee 200 oliitu galmaa'e. Ijoolleen akka fedhii qaban laaltaa achirratti. Gaaffiin kun immoo isaan otoo baranii otoo afaan keenyaan baranii jedhanii gaaffiin kunis isaan irraa dhufe anis baay'een gammade. Baay'ee ijoolleen keenya fedhii qabaachuu isaanii taajabeen industrii kanaaf ammam akka barbaadan isa taajabeera. Baay'ee gaariidha. Jabaadhuun carraa kanaan. Galatoomna. Kan biraan kilipii adda addaa jechuun sirboota adda addaa irratti ni hirmaatta. Sirboota garaagaraa jechuudha. Afaan Oromoolee afaan Amaariffaa walittillee kan waliin hojjetame jechuudha. Sanarratti ni hirmaatta. Akkamittiin gara sana immoo dhufte akkamittiin affeeramte haga ammaatti immoo hammam irrattidha kan itti hirmaatte? Modelingii irra gaafa hojjettu kilipii hojjechuufis karaa miidiyaatitti si dhiyeessa. Karaa fiilmiitti karaa kilipii hojjaa kana keessatti si dhiyeessa. So modelingii irra ka'eetu ani isa hojjechuu jalqabe. Egaa kilipii afran takka hojjedheera. Biyya alaa immoo kan wajjiniin kilipii tokko hojjedheera. Hin baane amma yoona amma dhiyoo kana dhume fuulduratti egaa kana garuu ta'a. Michuuduga yaala seekoo magaan kallooko birkooduga yaa qatteekoo yoon sittaare kallooko.
totol dhageenye Kori jenna nadide Dhaga'u maanu jette Auna alkunya kamna kuma Wana si gore Anjare Wana si timu Anjare Wana si gore Anjare Chokku manara Anjare Wana si timu Anjare Wana si naru Anjare Wana si timu Anjare Chokku manara Anjare Kallo bareedu Kiyya Maali Jette Akka Naguma Maali Jirra Kuunu Maali Deemte Iyyada Harmiko Jette Maali bareedu Kiyya Takku Lama Sadi Afu Ja Sinjadi Maali Fakkati bareedu Maali Wallaalle bareedu Kiyya Kalbaayee Sinjadi Kalbaayee Sinjadi Kallo Kalbaayee Sinjadi Kalbaayee Sinjadi Tirale Kallo malo Silale inda bukan ventolo Kallo malo Tirale Kallo malo Silale inda bukan ventolo Mee sirba keessatti jechuudha hirmaachaa jirta sirboota afaan Oromoo keessatti illee jechuudha. Maal fakkaata amma yeroo ammaa kanatti akka durii kaasetaan yookaan VCD jedhama miti isaanillee gurguruun hafeera. Yeroo ammaa kana YouTube irrattidha kan namni daawwatu. Hanqinni jiru maal fakkaata mee gama kanaan wanta ajjabdee maal fakkaata? Gaaffii gaariidha. Ijoolleen keenya ijoolleen sagalee qaban kan weellisuu danda'an ijoollee ciccimoo qabna. Amma muuziqaa adda addaa ni ilaala. Muuziqaa sablamii kabiraallee ni agarra. Guyyaa tokkotti akkas riikardii cabsee jedhama. Ni dhageenya. Galiin isaanii immoo isa kanaan baay'ina nama ilaaleen kaffalamaaf. Amma ijoolleen keenya muuziqaa baay'ee bareedaa hojjetu garuu namni keenya aadaa muuziqaa YouTube irra galee laaluu hin qabu. Kanaaf adaraa jechuun barbaada ijoollee keenya jajjabeessuus ni ta'a YouTube irra galaati social media fi fayyadamaa tolla wanuma daqiiqaa 3 fi daqiiqaa 4dha achirratti galtanii ilaaluudhaan ijoollee keenya supportii godha jechuun barbaada. Dhaamsa baay'ee gaariidha. Wal jajjabeessuun hunduma keenya bira waan jiruuf namni kamiyyuu gahee mataa isaa bahuu qaban illee dhaamsa kan kee deeggara jechuudha. Gara gaaffii itti yommuu dabaru jechuudha. Gara fuulduraatti ummatni Oromoo maal sirraa haa eegu? Si qofarraa osoo hin taane nama gama jechuun warra aadaa fi turizimiidhaanis ta'uu danda'a. Akkasumas immoo namoota akka keetii warra naannoo faashin shoo agarsiisuu hojjechiisuu fi moodelingii keessa jiran isinirraa maal haa eegu ummata Oromoo? Maali addunyaa gara fuulduraaf? Amma karaa hojjaatti galleerra already jalqabneerra. Akkuma isin jedhee naannoo keessatti seenuudhaan ijoollee kakaasnii karaa industirii kana fiduudhaaf hojjaarra jirra piroosesirra jirra isin jedheera. Egaa aadaa fi turizimiinis kanarraan kan caali immoo utuu ni bira dhaabbatee jedha. Mootummaanis ol xiyyeeffannaa itti kenne. Industiriin kun ni guddata, aadaan keenya bal'aadha. Oromiyaan laalamte hin quufne. Uummanni addunyaa Oromiyaa keessa dhufee ajaa'ibsiifatee deemuu qaba. Ijoolleen keenya baay'ee babbareedoodha. Lookoodha. Biyyi keenyallee agarteettaa baay'ee bareedduudha. Uffatni keenyallee baay'ee
baay'eedha bareedaadha so aadaan keenya baay'ee bal'aadha kanaaf kanaga addunyaatti agarsiisuudhaaf amma process irra jira itti galleerra yaa sababuma amma jiru kanaan malee xiqqoo duubatti nu jalaafe kabiraamu ijoollee keenya amma in modelingiidhaan ejentiin biyya alaa amma kara Afrikaatti akkuma sin jedhee fuula isaanii kara keenyatti garagalchaniiru amma ijoollee asii fudhachaa jiru stage guddaa biyya alaa irratti kan hojjetan amma ijoollee keenya ani akka kootti ijoollee keenya isaan wajjin kontaaktii gochuudhaan akka stage guddaa biyya alaatti deemanii akka biyya isaanii beeksisan fashion showreen akka stage irratti bahanii akka hojjetan ammallee jalqabeerra amma barattoota kiyya keessaa suuraan kan ergee jira suuraa addunyaa irratti suuraan isaanii laalameeti kan filamanii so amma kara hojjaatti galleerra isaan amma stage guddaa irratti isaan beeksisuudha amma kan irratti hojjechaa jiru. Qophii keenya gara xumuraatti finneeti jira sa'aatiin nuuf kennameef gabaabaa waan ta'eef sa'aatii kana waan ta'eef egaan gara xumuraatti wanta osoo isin gaafatiin darbee haasa'uu barbaaddu yoo jiraate akkasumas immoo akkuma waliigalaatti shamarraniifis dubartootaafis egaa qophiin kun qophii dubartootaa kan shamarraniiti kanaafiyyuu isaaniif ergaan ta'a kan jettu waan ergaa yoo qabaatte dhaamsa yoo qabaatte carraasiif kenneera. Dhaamsi ani dabarsuu barbaadu shamarran modeelingii irratti hojjechuu qaban dubbisaa confidence qabaadha yoo dubbisuu jalqaban confidence qabda gaafa stage irra baatu moo biyya kee waa'ee biyya kee ni gaafatamta kanaaf sirriitti akka biyya keessan ibsuu dandeessanitti confidence qabaadha dubbisaa amala gaarii qabaadha discipline qabaachuu qabdu of eegaa kana jechuun barbaada uummata Oromoof immoo wal kabajaa wal jaaladhaa walii birmadhaa jechuun barbaada. Kabajamoo daawwattoota qophii Elellee turtiin moodel Burtukaan waliin taasisnee kana gammaatti daawwattan fakkaata ture. Egaa isheerraa waa baay'ee akka barattan akkasumas fakkeenyummaa guddaa akka isheen isiniif taatu abdii guutuu qabna. Qophii keenyaarraa asumatti goolabnee jirra. Kan isin faana ture ana Ayyaantu Tulluuti gama ogeessa kaameraatiin Toomaas Ingidaan faana ture. Qophiileen FIB kabiroon itti dhufu ana waliin torban walitti deebina. Nagaatti.